Ara tahunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalalaa fulfinaa bakka jirtan hunda keessanis naga'u. Aappii Kaan Maaster keessa seenna. Erga keessa seennee bakka kana ni filanna. Achi booda bakka kana ni filanna. Sana booda bakka kana dhufnee viidiyoo qabnu ni finna. Viidiyoo keenya ni ilaalla. Viidiyoochi dheeraadha haa ta'u malee hordofuun keessan gaariidha. Yoo viidiyoo kana fakkeenyaaf orjinaala isaa yeroo jalqaba waraabamu fakkeenyaaf carqii giriin iskiriin kana qabaachuu keessan egaa dirqama. Yoo giriin iskiriin immoo hin qabne fakkeenyaaf bifa kana jechuun samaawii ta'e magariisa ta'e bifa ta'e haa ta'u tuu gariu utuu bifa kana ta'e baay'ee gaariidha. Teessochaa irra keessa keessu teessochi bifti isaa immoo bifa carqii kanaatiin garaagarummaa qabaachuu qaba. Uffanni isin uffattanus bifa carqii kanaatiin fakkeenyaaf amma uffanni uffatamaa kun bifa carqii kanaatiin garaagara jechuudha. Bifa carqii kanaatiin waan garaagara ta'e qabaachuu qabdan malee carqii kana nama wal fakkaannaan gaafa carqiin kun irraa badu uffaticha keessanis balleessuu danda'a jechuudha. Okay. Amma orjinaalii isaanii hordofu. Amma jalqabuuf jechuudha viidiyoocha jalqabuuf achi as dhufaadha. Okay, ka'ee ba'eera. Ammas deebi'ee nama biraa ta'uudha qaala jechuudha. Viidiyoon jalqabaa dhumee amma lafa lammeessaa waraabbachuuf achi dhaqaa jechuudha nama lammeessaa ta'uudhaaf. Amma inni immoo dhufee kabalaadha jechuudha. Deemee deetti qaaraan. Okay. Hangi viidiyoo keenyaa hanga kanaa kun yeroo sanatti rifii waraabame. Yeroo sana erga waraabbatanii kaatanii fakkeenyaaf yeroo kanatti jechuudha ala viidiyoocha waraabbatanii kaatan carqii keessan yoo bakka kana filattan bakka kana hiiktanii bakka kan duwwaa isaa kaaftan. Yoo immoo carqii bakka kana filannee bakka biraa fiduu barbaaddan amma fakkeenyaaf aan bakkuma kana footoo biraan qabaafan carqii kana hiikuu dhiise malee carqii kana hiiktanii asii baaftanii bakka kana immoo duwwaa isaa fudhattanii jechuudha. Okay. Amma duwwaan isaa sun immoo fakkeenyaaf amma fuuldura kanatti akkana buttanii asuma dhuftan. Achi booda bakka footoon duwwaan sila isinii jiru dhaqxanii footoon duwwaan bakka inni jiru fakkeenyaaf duwwaan isaa bakka kanaa nan fudhaa. Asitti gaafa inni naa ba'u yoo akkana deemee isaan akkana deemu kan immoo maalan godhaa bakka kana rukutee achi booda as dhufeen akka inni sochoone bakka kana lama walitti dabarseen erga kanaas isaan asitti immoo akkanaa dhufe kana achi buteen hanga isaa qofa godha. Fakkeenyaaf hangana qofan godha. Achi booda bakka kanatti raasitti godha. Ergaan raasitti godhee booda bakka kana rukutee bakka kana dhufa. Asufeen isa gadi kanaan kooppi godhee viidiyoo isa kana lamatti baasa. Erga lamatti baase isa kanatti akkana rukuteen bakka dileetii jedhu kana rukuteen nan guba. Bakka kana qubaan gadi qabeen fuulduratti xiqqoo akkana buta. Erga kanaas bakka kana rukutee nan dheeressa. Hanga inni viidiyochaa wal qixxaatuuttan dheeressa isa olii.
erga inni dheeressee booddee ammas asiis fuuldura kanaa hanga kanaa akkana godhee hanga kanatti bakka kana rukutee fuuldura kana itti kutee kana tirfii jechuudha. Tirfii itti kuteen qubaan gadi qabee fuulduratti fuudha. Erga fuulduratti fuudhee booda asan butaa qubaan akkana gad tuqeen akkana butee achi booda bakka kana rukutee erga kana as xiyya kunoo asitti naa baaseera. Daariittan itti butaa hamma kanattan itti butaa gaaraas gadi hamma inni carqii inni gadi mul'anne ittan butaa asiis xiqqoo oolan itti butaa achi booda hamma asitti illee xiqqoo hafeera hamma asitti deebi'ee nan butaa. Okay. Hamma erga kanaas akkanan butaa nan wadaalcha jechuudha. Walichee hanga inni fuulan guutu akkana wadaalchee kanatti fuula guutee amma bakka kana rukutee as rukuteen fakkeenyaaf as jigaafan dha'u xiyyaan yoo as rukuteen kunoo isii mudhii qabatti dhaabbattu kan fakkii isii mudhii qabatti dhaabbattu rukutee achi booda bakka kana rukutee yoo inni magariisa irra jiraate amma fakkeenyaaf magariisa irra jira garuu magariisan barbaadu filachuuf as keessaa na filadha. Yookaan keessan carqiin dudduubbaa sun magariisa hin taane carqii sanaa filattanii jechuudha. Erga sanaas akkana filadheen hamma raayititti godhee achi booda bakka kanattiin itti godhaa ifama. Bakka kanan asitti godhaa amma balleesseera. Isanni tasa balleesse immoo achumatti deebi'een bakka kanatti deebi'ee asii akkana butee asii immoo akkana butee okay. Okay, amma ofirratti ilaalee ka'ee hin bahee inni amma asitti immoo adda kuteen bakka maqaas kana rukutee bakka lamattan kutaa. Erga kanaas akkana siqee hanga inni turee kana gidduudhaa kuteen as dhahee ammas akkana godheen fuulduraa butee akka xiqqoosii walitti tasa siqee nan butaa. Achi booda akkana qabeen isa kana akkanatti butaa. Amma itti kanatti okay. Amma xiqqoosii akkana buttanii wal qixxeessuu jechuudha. Fakkeenyaaf ilaaltanii gaa akka inni waliin darbine erga kana as amma okay. Teessoo irra taa'eera. Teessoo sana fakkeenyaaf amma teessoo yeroo inni kun irraa ka'u kan isaa fudhatee bahe viidiyoon kun kanuma ofii fudhatee dhufee akkasitti jechuudha.
teessoo irraa ala inni ka'u fakkeenyaaf hamma utuu inni dheeraa ta'e teessochi dirribii ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf hamma mee ilaalaa. Teessoon lama ta'eera. Inni kanuma ofirra taa'e jechuudha. Teessoon inni fuulduratti hafee jechuudha. Isa kanaaf yeroo kanarratti erga inni bahee fakkeenyaaf hamma asii ka'ee baheera miti. Erga inni bahee akkana miila achi fudhatee booddee bakka kanatti akkana rukunnee isa kana akkana rukunnee isa kanatti balleessina jechuudha. Amma teessoo sagarsiirraa gara natti godheera jechuudha. Amma immoo mee ilaala fakkeenyaaf adanni irraa ka'u hamma inni fuulduraa badee isuma dudduubarra taa'eera jechuudha. Sana booda hanga viidiyoo keessan dheereffattanii sana booda isa olii kanatti akkana rukuttanii as rukuttu achi booda as rukuttanii kuttu isa kanas akkana rukuttanii asuma rukuttu achi booda as rukuttanii itti kuttu amma asirraa ka'ee dhufee hin taa'ee geemii ilaalaadhaa yookiin hin taphataadhaa yookiin waan barbaade ilaalaadhaa amma geemichaa wajjin kolfaaraa inni hin argine duubaan dhufee rukutuutti ka'ee jechuudha. Ka'ii deem jedhee barcuma irraa kaasee ofii dhaqee taa'e. Haala kanaan yoo inni fakkeenyaaf yeroo kana irratti bifa ta'e fakkeenyaaf amma guddina isaa lama jedhutti magariisni mul'ataara. Sana as kana rukuttanii bakka kana rukuttu. Ammas asumatti deebitanii xiqqoosii badee jechuudha amma. Ala kana immoo asitti balleessee isa kanaaf immoo yoo inni immoo kan balleessee si rakkisu ta'e bifa kanatti as deebisanii bifa kanatu fakkeenyaaf magariisa inni kun tasa qulisa ta'e jechuudha. Isa kana fudhannee deebinee dhufnee bakka kana dhufnee bifa kanaan akkasitti filannee dhufnee as keessaa filannee jechuudha. Waan barbaanne irra buufannee akkasitti bakka ta'e waan ta'e balleessuu dandeenya jechuudha. Achi booda akkuma beekamu yeroo kana as dhuftanii yoo ispoortii fakkeenyaaf xiyyisiin ol garagaltee keessan ol garagaltee pilaastooriin haala hedduun kaan maastar haala hedduun jira. Isa kana rukuttanii gootu yookaan immoo as rukuttanii ispoortii gootu jechuudha. As rukuttanii achi booda as ni baasa. Sukunnaan isii kana lakkaa'ee gaafa gamaan baasu ispoortii ni godheera. Galatooma alfaadhaa. Nu jajjabeessuun dagatinaa sabiskiraayib laayik godhaatii amileen toonaa isiniin jenna galatooma alfaadhaa.